obboleewwan kiyya yeroo dheeraadhaaf asirraa badeen ture dhiifama gara kaaniin na hordofaattan jedhee tayyaadha gara YouTube Riyoo Shaafiitiin asirraa badeen ture har ammoo waan haaraa walitti deebine Ramadaan akka mooroon Ramadaana soomaattanu warri kiristaanas akka waan nu wajjin soomaa jirtan nuti nu gargaaraa jirtanii galatooma bagana gaan jiraattan hordoftoota kiyya isinirraa badeen ture har ammoo gaafilee namoonni tokko kommentii irratti na gaafatanii jirtan natti fakkaataa dhiifamaa waa'ee kommentii kana irratti annan dubbisa beektanii angaafii nama kamiyyuu nan deebisa namni tokkollee hin tuffadhu an obbolaa koo namoonni tokko tarii yeroo yuutuubara ta'an yeroo tarii hordoftoota argatan namoonni ilaalcha isaanii jijjiirantu jira la'aan sanaa miti abadan eenyunni yuutuubii kana akkasinaaf guddise eenyunni akkan guddadhu naaf godhe isinii miti osoo isin hin jirre an ofii kiyyaa waa ta'u gochuu nan danda'a kanaafuu ilma namaa tokkotti hin boonullee amala kiyya jijjiiradhuan nama kamiyyuu nan keessummeessa kanaafuu obboleewwan kiyyaa wanti isin hubachuu qabdanuu kommentii namoonni tarii naa barreessitanii dhabdanii dhiifama naaf godha tiktookii feesbuuka miseenjera waastappii iimoo fi yuutuubii lamaan jedhatti kommentii bakka hundaatti deebisa beektanii kanaafuu turuu danda'a hafuufaa danda'a isan viidiyoo har'a gadhiise irratti boru gizeen gadhiise tarii ni dura hafuu danda'a kanaafuu dhiifama naaf godha yeroo aga isinii deebisaa waa hafellee ani nan laala insha Allah obboleewwan kiyya natti mufatina isiniin jecha seerri haaraan googiliin baasan kunoo isa kana argaattan jedhee yaada mee duddubatti deebi'eetan isin agarsiisa jalqaba googilii keessa galtanii googilii maguddaa keessa wanna kana dirqama oonii godhachuu qabdanii jechuun yoo dhiiftan illee rakkoo fida osoo hin taane eegumsa iimeelii keenyaatiif baay'ee murteessaadha. Kanaafuu iimeelii keessan piroofaayilii tuqxanii keessa galtanii sana booda kana keessaa kan iimeelii keessan isa qollofachuu jettan yaa'anii hundumaa irratti gootanii amma fakkeenyaaf manage your google account isa jedhu kana keessa galtanii iimeeluma keessan hunda irratti qollofattanii sana booda akkas harkiftaniitiyyee security isinetu barreeffama xiqqoo jirti isi kana rukutattanii. Kanaafuu asirratti egaa iimeelii keessan asirratti raayitii akkasii godhuu isin barsiisan jiranii beektan jedhee yaada tarii namni hin beekne yoo jiraate immoo yuutuubii Riyoo Shaafii jala deemtaniitii ol harkiftanii gara jalee irra barbaaddani kan ji'a tokkoon duraa wayiitii natti fakkaata. Sanaafuu akkana ol harkiftanii akkas ol harkiftanii kunoo iimeelii keessan keessa yoo namni jiraate akkanatti lama isinii fida isa gadii keessaa baaftanii loogaawutu gootanii. Amma kan dhufne ibsanaa miti waan ta'eennaan isii kana oon godhachuudha amma akka kanatti oon godhachuudha ankiyya amma seera yuutuubii haaraa dhufe qeebaleen jira isinii akka inni itti fidu akkasi eegadhaa isinii cufaa fida wanti cufaa fida kun akkanatti isinii fida isinii akkanatti isinii fida kanaafuu isin immoo maal gochuu qabdanii amma yoo keessa gadi galle iimeelitiin deebi'ame amma hin cufamne xiqqoo booda yoo cufamuu baatte isinii akkasuma gaxuxxan isin kanuma isii maxuxxani wantatti maxuxxani sana booda kunoo isin akkanatti cufaa jirtu kana akkana godhattaniiti oon gootanii akkanatti kunoo cufaa jirti keessan mee ofuma dubbee isin agarsiisa dhiifanaa godha tarii namaa garuu diduu danda'a obboleewwan kiyya gizee akkanatti dhuftanii gizee isin akkana gara rukuttanii keesseenti qaxxaadhuma cufuu amma kunoo akkanatti cufamteerti keessan achirratti cufamtee jirti gizee isin cufamteertu isin rukuttanii banaa gootan amma akkanatti harkiftanii kunola kana booda isii gadii kana tarnisiyeettu kana akkana rukuttanii oonni taatetti banaa taatetti jechuudha argitanii akkanatti banaa godhattanii seera haarawaa yuutuubiin dhiyeenya baasanidha hin turrellee keessan akkanatti ofii dhufa kunoo argaa amma kiyyaree cufamaa jira kunoo amma banameera kunoo akkuma argaa jirtan akkanatti banaa gootanii yoo akkanatti banaa gootanii iimeelii keessan tarii wanni dhufu irratti miiseejii wanti dhufu irratti namni iimeelii keessan irratti rakkoon gahu hatattamaan isiniif dhiyaata sababni kun seera haaraa itti baasaa deeman rooliif googiliin namatu iimeelii walii akka inni hataaru argattanii bakka tokkotti afaan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaafaadha obboleewwan kiyya warroonni gaafa na biraa qabdan dhiifama isin jecha nagaannaa jiraadha galatooma.